Sariitii ambaa diijitaal ganamaarraa muddee 20 bara 2020 takka maxxanseen hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa jiran gadhiisuuf gara mootummaatiin murtirraa gahamuu fi hojiitti hiikamuuf qophiirra jiraachuun dhagahamee jira. Akka gabaasaa kanatti adda durummaan hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman dubbatamaa jiru kanneen ajjeechaa artistii Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabate hokkara uumameen hidhaman keessaafuu hoggantootaa fi miseensota paartilee siyaasaa Oromoo ABO fi KFO kanneen ammaaf baay'inni isaanii hin mirkanaa'in akka ta'e gabaafamee jira. Dabaluunis torbee dabre keessa manguddoonni biyyaa mana hidhaa Qaallittiitti ergamuun hidhamtoonni siyaasaa akka gallakkifaman murtirra gahuu fi qophiin jiraachuu hidhamtoota siyaasatti himuu maddeen amanamoo jiru wabeeffachuun ambaa diijitaal gabaasee jira. Kana malees tarkaanfii hidhamtoota siyaasaa hiikuu mootummaan geggeessaa jiru keessatti hoggantoonni paartii Baaldaraas obbo Iskandar Naggaa fi Sintaayyoo Chokkol ni hammataman jedhamee eegama. Torbee dabre keessa manni maree ministeerotaa yaa'ii isaa lammaffaa geggeesseen wixinee koomishinii marii biyyaalessaa hundeessee lafa kaayuun akka raggaasifamuuf gara mana maree bakka bu'ootaa uummataa erguun ni beekama. Koomishiniin hundeeffamuuf jiru kun qaamota walaba ta'aniin akka hogganamu kallattiin kaayamee jira. Tarkaanfii mootummaan hidhamtoota siyaasaa hidharraa gallakkisuu kun yeroo dhihoo keessatti kana eegalamu yeroo ta'u kunis qophii qaama marii biyyaalessaa geggeeffamuuf jiru akka ta'e keessa beektonni himan. Kana malees adeemsa marii biyyaalessaa ilaalchisee hoggantoonni paartii Bilxiginnaa fi naannolee marii kana jalqaban yeroo ta'u labsiin kallattii marii biyyaalessaa akeekuu fi hoggantoonni koomishinichaa yeroo dhiyootti mana maree bakka bu'oota uummataatiif ni dhihaata jedhamee eegama. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa Carcara keessa sossoo'u miseensota haarawaa eebbisiisuu ibse. Waraanni bilisummaa zoonii bahaa damee Carcar kana jaala hambisaa seenaatiin hogganamu humna waraanaa haarawaa je'ootaaf leenjisaa ture guyyaa kaleessaa eebbisiisee dirqamaaf bobbaasuu himee jira. Akka miseensi waraana bilisummaa Oromoo BBS dubbise kun himutti miseensonni waraanaa kanneen amma leenjirraa bahan kun guyyaa eebbifaman kanarraa jalqabanii dirqama isaanitti kenname fudhatanii hojiitti bobba'anii jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii bahaa kan jaala hambisaa seenaatiin hogganamu kun naannicha keessatti yeroo garagaraa tarkaanfii humnoota sirnichaa irratti fudhataa turuun kan yaadatamu yeroo ta'u dhiyeenya kanas aanaa Odaa Bultum Araddaa Saaqataa keessatti tarkaanfii fudhataniin waraana mootummaa lama ajjeesanii hidhamtoota shiraan hidhaman hidharraa baasuu ibsee ture. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo naannicha keessaa sossoo'u humna isaa jabeeffataa waan jiruuf qarree fi qeerroon Oromoo hundinuu akka itti dabalamanii leenjii fudhataniif yaamicha dhiyeessanii jiran. Akkuma beekamu godina Harargee lixaa baha Oromiyaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo cibaa lama bitu kan godina Harargee lixaa keessa socho'u Chaartar jechuudha. Guyyaa kaleessaa qeerroowwan gartee kaleessa qabsoo kana dhaabaa turan gartee isaan kana leenjira turanii guyyaa kaleessaa eebbisee akkuma beekamu diinaa ta'uu erbuu lagee eebbisee karaa bobbaatti ta'ee jiru. Miseensonni haariin kun agartee ji'a saarii olii jechuudha kan isaan leenjira turanii jirbii olii kaleessa gumanii jiru. Tole egaa agartee dhaabni uummata Oromoo xiqqaa dubartee baha Oromiyaa kun gartee waraana bilisummaa Oromootiin beekamtii qe'ee waraana bilisummaa Oromoo turtee agartee kanaaf gartee waraana bilisummaa Oromoodhaa akkuma kaleessa gartee uummanni baha Oromiyaa kun gartee uummanni Oromoodhaa waraana isaa jabeeffachaa ture kanatti gartee xiqqoo gartee laafina ture laafina sana agartee amma immoo gartee ijoolleen teessan agartee waraana bilisummaa Oromoo gad dhaabbatee jirti waraana bilisummaa Oromoo gad dhaabbatee jira waraana kan bira dhaabbadhaa diinagdeen gargaaraa utubaa agartee akkasuma egaa qeerroo bilisummaa Oromootiin gartee sirnichi kun gartee sirnicha karaa nagaatiin agartee qabsoo waloo miti kanaaf gartee waraana bilisummaa Oromootti makamtanii akkuma kaleessa eebbisaa turetti gartee qeerroon karaa wabotti jijjiiramee qabsoo utubnee gabrummaa kana gartee xumurratti gochuu qabnaa jira. Afaan Oromoo afaan gogil taasisuuf biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa marii taasisuun ibsame. Waggoota hedduuf hayyoonni Oromoo biyya keessaaf alaan gurmaa'anii afaan Oromoo afaan gogil taasisuuf carraaqqii taasisaniin dhibbeentaa 60 xumuruu ibsuun ni yaadatama. Dabalata Munawwar Ahmad qindeeffate.
afaan oromoo afaan googil taasisuuf hayyoonni garagaraa akka dhuunfatti carraaqqii taasisaa turaniin dhibbeentaa 60 ga'uun ni beekama. Dhiyeenya kana ogeessi ICT obbo Abdiisaa Baancaajaarraa hojii afaan oromoo afaan googil taasisuuf hojjetamaa jiru dhibbeentaa 60 ga'uu ibsee ture. Akka miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanitti Inistituutiin qorannoo fi biiroon aadaa fi turizimii oromiyaa waliin ta'uun imaammata afaanii afaan ingiliziin qophaa'e amman dura gara afaan amaaraatti hiikamee hojiirra oolaa jiru gara afaan oromootti hiikuun barbaachisaa waan ta'eef hojii hiika imaammatichaa irratti hayyoota hirmaachisuun mari'atee jira jee. Imaammata dhiyaate kana gara afaan oromootti hiikuu irratti hayyoonni afaanii yuunivarsiitiilee garagaraa hirmaachuunis ibsamee jira. Afaan oromoo afaan guddaa Itoophiyaa irra dabree gaanfa Afrikaa keessatti dubbatamu afaan googil ta'uu dhabuun isaa mootummoota Itoophiyaa bulchaniin xiyyeeffannoo dhabuurraa akka ta'e hayyoonni dubbachaa turan. Waggoota afran dabran hayyoonni oromoo biyyoota keessaaf ala jiran afaan oromoo afaan googil taasisuuf jaatanii guddicha afaan oromoo hundeessuun carraaqqii jabaa taasisaa turuun ni beekama. Haluma kanaan waggaa dabre obbo Abdiisaa Baancaajaarraa yaamicha kabajaa jechuun maxxansa fuula feesbuukii isaa irratti maxxanseen qabsoo hadhooytuu irra jirru karaa hundaanuu itti muddinaa jee. Dabaluunis afaan oromoo afaanota gurguddoo addunyaa 109 keessa hiriirsuun tumsi ilmaan oromoo biyya keessaaf alaa dirqama waan ta'eef haaluma hiikaa feesbuukii afaan oromoo irratti tokkummaan hirmaanne hiika googil afaan oromoo kanas tokkummaan itti muddina jechuun duula afaan oromoo afaan googil taasisuuf hojjetamaa jiru akka deeggaran ilmaan oromoo addunyaarra jiran gaafatee jira. Mariin imaammata afaanii gara afaan oromootti hiikuu mootummaan naannoo oromiyaa taasise kunis hayyoota gurmaanii afaan oromoo afaan googil gochuu irratti barootaaf dhama'aa jiran hammachuu fi dhiisuu irratti wanni ibsamee jiru. Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii har'a dhimma Itoophiyaa irratti ni mari'ata. Manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii wiixataa irraa dhimma deeggarsaa namoomaa kaabaa Itoophiyaa irratti ni mari'ata jedhamee eegama. Mariin kun akka godhamuuf biyyoonni gaafii kana dhiyeessan Estooniyaa, Firaansi, Ayirlaand, Norway, UK fi Ameerikaa yoo ta'an barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti qindeessaa gargaarsa namoomaa kan ta'e Maartin Griffiths mana marichaatiif ibsa ni kennan jedhamee akka eegamu himan. Akkaataan gargaarsi namoomaa naannolee waraanaan miidhaman keessatti kennamaa jiru xiyyeeffannaa ijoo marichaa ta'uu akka hin oolle gabaasaaleen ni mul'isu. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti naannolee Amaaraa, Affaar fi Tigraay keessatti namoonni miliyoona 9.4 ta'an deeggarsa namoomaa barbaaduu ibsan. Miseensonni mana marichaa sarbama mirgoota namoomaa waraana kaaba Itoophiyaan wal qabatee raawwatamaa jira jedhamu irrattis yaaddoo qaban akka ibsan ni eegama. Walgahiin kun manni maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Jummata dabree sarbamoota mirgoota namoomaa waraana keessatti qaamolee maraan raawwatamanii qorachuuf koomishiniin idil-addunyaa walaba tahee akka hundaa'uu murteessuu isaa booda kan taa'ame. Itoophiyaan murtee kana akka hin fudhannee fi koomishinii hundaa'uu waliinis akka hin hojjenne beeksifteeti jirti. Torban dabree humnoonni mootummaa magaalota ijoo dhiheenya daangaa Tigraayitti argaman kanneen akka Waldayaa fi Qobboo dabalatee guutummaa godina Walloo kaabaa deebisee to'achuu mootummaan beeksiseeti jira. Lammiileen Suudaan kutaalee adda addarraa walitti qabamanii waggaa sadaffaa fincila Suudaan keessa ture yaadachuun gabaafame. Yeroo waggaa sadaffaa fincila biyyattii keessatti adeemsifamaa tureen mootummaa Umar al-Bashir aangorraa fonqolchan yaadatanitti fonqolcha baatilee muraasa dura waraanni muummicha ministeera Hamdook irratti raawwate balaaleffataniiti jiran. Uummanni kuma dhibbaan lakkaa'aman yaadannoo fincilaatiif akkuma bahaniin fonqolcha yeroo dabre muummicha ministeeraa Suudaan Abdallah Hamdook irratti geggeeffamee balaaleffannaan humnoonni nageenyaa gaazaa imimaanessu itti dhukaasaa turan. Haa ta'u malee tarkaanfiin humnoonni nageenyaa fudhatan sunis mormii uummataa qabbaneessuu fi dhaabsisuu hin dandeenye ture. Muummichi ministeeraa Suudaan Abdallah Hamdook humna waraanaa biyyattiitiin aangorraa fonqolfamanii mana keessatti hidhamanii turanis dhiibbaa lammiileen Suudaanii fi qaamoleen garagaraa godhaniin aangootti deebi'anii jiru. Uummanni hiriira Kaartum keessatti geggeessan irratti biyyattiin hoggansa siviilitiin buluu qabdi jechaa kan turan yeroo ta'u, kana malees dilbata dabree gara masaraa pirezidaantii deemuudhaan dhaaddannoo uummanni jabaadha duubatti deebisuun hin danda'amu jettu dhageessisaniiti turan. Kana malees Jeneraalli waraanaa Abdul Fattah al-Burhaan kan fonqolcha muummicha ministeeraa Abdallah Hamdook irratti raawwate aangorraa bu'uu qaba jechuunis gaafatanii jiran. Akkasumas fonqolchi mootummaa irratti kallattii kamiinuu geggeeffamu fudhatama kan hin qabnee fi warraaqsi keenya jaarmayaaleen siivilii akka jiraatuu fi
guutumatti bulchiinsa siiviilii akka ta'uu fi malee fedhii namoota dhuunfaatii miti jechuun maddeen oduutti himanii jiru. Hiriirri uummataa kun bifuma wal fakkaatuun magaalota Suudaan hedduu keessatti geggeeffamu maddeen oduurraa mirkaneeffannee jirra. Uummanni yeroo hiriira geggeessanitti alaabaa biyyattii mirmirsaa suuraalee lammiilee diddaa fi fonqolcha mootummaan waraanaa mootummaa siiviilii irratti raawwate irratti ajjeefamanii akka qabatan viidiyoon waraabamee ni mul'isa. Ibsi koreen walabaa haakimoota Suudaan baasee akka agarsiisutti onkololeessaa bara 2020 takka asitti namoota hiriira irratti hirmaatan irratti tarkaanfii humnoonni waraanaa fudhataniin namoonni 45 ol akka ajjeefaman himanii jiru. Akkaataa waliigaltee qooddannaa aangoo kan bara 2019 keessa gaafa pirezidaantii duraanii Umar al-Bashir aangoorraa konkolaachisaniin waliigalanitti Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan ji'a dabree aangoo bulchiinsa siiviliitiif dabarsuu qaba ture. Garuu Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan aangoo gallakkisuu dhiisee bulchiinsa siivilii irratti fonqolcha geggeessuudhaan muummicha ministeeraa manatti hidhuun biyyattii keessatti mormii jabduu uumee ture. Haa ta'u malee Jeneraalli kun waraanni biyyattii tarkaanfii kan fudhateef wal waraansi biyyattii keessatti akka hin kaane ittisuuf yeroo ta'u sababni isaas gartuulee siyaasaa biyyattii keessatti namoota nagaa waraana irratti kakaasuun yaaddoo waan uumaniif jechuun dubbate. Al-Burhaan akka ibsetti Suudaan ammallee ce'umsa gara bulchiinsa siivilii deeggaruuf murannoo akka qabduu fi filannoo biyyattiitis adoolessa bara 2023tti akka geggeeffamu karoorfamee jira jee. waliigaltee baatii dabarte keessa muummicha ministeeraa Suudaan Abdallaa Hamdook waliin godhaniin muummichi ministeeraa Hamdook hanga filannoon geessutti kaabinee biyyattii akka hoogganan ibsanillee garuu bulchiinsi mootummaa haarawni waraana biyyattiitiin to'atamu aangoon isaa abdii hin qabu jaame.